Toleka jirre jirtu hordoftoota chaayinaala Abdullii Tuubii arra baacoo yookaan diraamaa gabaabaa akka ajaa'ibaa nama kofalchiisaa keessatti barnoota ciccimaa if keessaa qabu ergaa ciccimtuu qabu isinii qabadheen dhufee na hordofaa. Bara durii dur keessa mootii biyya Itoophiyaa san bulchaa turetu ture. Mootichi biyya Itoophiyaa san bulchaa ture arba tokko qaba. Arbi mooticha kanaa ooruu ta'e warra keenyaa ummata keenya ka Oromoodhaa tana garbuu, qamadii, bishingaa, boqqolloo wahuma hunda ooruu namaa tana seenee midhaan bilchaate kana nyaachaa oola. Ashkaraa eega arba kana. Ashkarri kun qawweedhaan deeman. Ooruu tana keessaa hin firraa baasa yoo jette arbii arba mootiiti. Nam tokko tuquu hin danda'u. Midhaan ooruu abbumeeqaa guyyuma takka fixa arbi kun. Kana ummanni keenyaaf jibbanii beelaaf saaxilamuuf deemna arbi kun midhaan bilchaateen jalaa fixee mooticha sanii dhayineeti tokko yoo dubbanne nu jeesanii bikka takkaa sagalee takkaan bikka takka firraa osoo beelti ilmaan nu jalatti hin finne arba kana dhayinee mooticha fuula dura dhaabbanne himanna jettee walgeessee haatee boo Oromoon teenya itti dhaqan amma hogguu mooticha dhaqanii qab jecha gabbu itti dhufe gaa namni ala kana guutee beeyte maal ajamtan jeen hogguu mootichi akkas du amma namni tokko hawaan je'irraan deebinee jira beekadhu namuu hogguu mooticha argu duruu akkachi dhaqeef hanqate namni hundinuu mooticha garraan maal ajamtan jeen itti deebi'ee jannaaniin tokko jarjaraan hawaan je'irraan deebine namni jeyni achi utaalee arbi kun bikka takka janna jedhanii dhaqanii beete arbi kun midhaan nurraa fixe jenne bikka takka janna jedhanii dhaqanii mitire amma hogguchi dhaqanii maal ajamtan mootichi juu namni dilli dhaqe kun duruu ka dhaqeef hanqate tokko murataan abooga amma bikka takka eegalu yaana jeeti arbi kun jeeqa cal namni kun jala jaran aboo arbi kun jaran arbi kun cal jaran aboo arbi kun jaran itti deddeebi'ee mire hee arbi kunee jeella mootichi fuula isaa wali guure arbi kunee jennaani namuu jalaa cal mire dhaltuu qofa nutti ta'e hormaa bira nu idaa jee mootii keenya. Namni waan irratti gamtaan tokko ta'ee waliin galle ba'aarraan ba'aa ida'achuunsaa waan hin oolamneen isin ja'a isinitti gaba arbii kun ja'a qaboo jarjaraan laal jeyni waan jeerraa wahii deebi'aare jarri mooticha garraan duruu ka dhaqanii hanqatan arbii kun midhaan nurraa fiixe bikka takkaa janna jedhanii dhaqaniimi hogguuchi dhaqanii mootii harkan duruu hanqate namuu akka dhaqeef gurbaan tokkichaan arbii kun jeeqa utaalee bikka takka jechuu deemna se'e yaaboo arbii kun jaran arbii kun cal hin jenneere dhaltuu qofa nutti ta'e hormaa bira nu idaa jenne takkasiiti gaafa san achii as deebi'aniituma jara keenya jeen gurbaan tokkichaan duugee laal jeyna aylii qabu lubbuu ibbaate sun jarana jeen waliigallee waan kana jenne as dhufneemi waliigaluu dadhabneemi amma ahaddinaa seenaa jeen akka waliingalluurra waliigalanii dichii galanii waliigalteetuma ahaddiisan hin diigdu Oromoon zalaalam qeerroon teenyammoo waliigaltee diideeti ahaddiisan ihaadig fonqolchite ammas walleenuu irbuu gaafa sanii santuun nu deebi'e waliingalluurra waliigalle walleenuu isinitti gaba waliingalluurratti waliigallee ahaddiisan hin diinu jechuudha isinitti gaba. Toleka jirre jirtu hordoftoota chaayinaala Abdullii Tuubii arra baacoo yookaan diraamaa gabaabaa akka ajaa'ibaa nama kofalchiisaa.